Meenxee haadha nyaatu. Meenxee haadha nyaatu naan jedhan. Eessa abbaa keetii deemtaa naan jedhan. Nu jedhe suufa. Meenxeera kunis jedha. Nu suufa jechaadha. Meenxeeraa jedha. Afamusii qawwee fuudhaniitu ani fakkeenyaaf fuuldura dhaabadha. Ijoolleen fuuldura baay'eetu duuba koo baay'ee jira. Xiitii laphee kootti qadaadaniitu. Kunoo xiitiin tokkittiin kun asuma yoo seentee jilmaa keessanii. Biyyi immoo naannoon biyyaa isaan baktiidha. Mi'a isaanii hin tuqina. Yoo isaan du'an hin awwaalina. Horiin isaanii yoo du'e hin kaasina. Horiin isaanii yoo kufe hin kaasina. Haaduun isaanii baktiidha biyya keessaa nu baasan. Nagaa jaalallii fi araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Biyya keessaa fi biyya ala taa'uudhaan fiilmii dookumentarii gareen kaannus yeroo yeroon hojjetanii isiniin biraan ga'an hordofaa kan jirtan akkam jirtu. Jireenyi kiristaanummaa akkami? Akkuma beekamu gareen kaannus marsaa garaagaraatiin qorannoo abboota amantii aanaa daannoo fi naannoo ishee gochaa turuun keenya ni yaadatama. Kana keessattis akkuma Phaawulos ani wangeelatti illee ye'u jedhe namoonni maalummaa wangeelaa fi humni wangeelaa keessa jiru galee fi osoo rakkoon karaa mootummaa, karaa biyyaa, karaa ollaa fi karaa firoota isaanii irratti ka'uu jiruu jabaatanii wallaansoo qabanii dhaloota biraan wangeela ga'an ni jiru. Nus yaada isaanii fi seenaa isaanii gaafa qorannu wantoota bal'aa irraa hubanneerra. Wangeelli akka biyya jijjiire, kiyyoo seexanaa akka cire, akka biyya misoomse, akka deegaa sooromse, akka wangeelli buqqise, diina biyya garboomse, akka inni dhaloota doofaa lafaa fuudhee qaroomse argine ture. Isaanis kana hubatanii yeroo du'aaf barbaadaman osoo hin sodaatin, yeroo hidhaman osoo harka hin laatin, dafqanii itti dhiphatanii, nama jalaa du'ellee ofiif awwaallatanii, yeroo namni isaan jibbe isaan lagate illee osoo harka hin kennin itti cichanii wangeela nu biraan ga'an. Kanis International Foundationiin kana dura bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa jalqabee seenaa abboota amantii aanaa daannoo fi akkasumas naannoo sayyoo jiran qorachuudhaan wangeelli akkamittii fi yoom nu bira ga'e kan jedhu dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf abboota keenya irraa qorachaa akka turre beekamaadha. Kanaaf ammas dookumentarii fiilmii kana hojjennee dhaloota dhuftuuf ragaa quubsaa akka ta'u akkasumas immoo ka'umsa seenaa akka isaaniif ta'uuf qorachaa kan turre bifa armaan oliitiin isiniif dhiyeessina. Akkuma obboleessi koo Tolliin kaasee qorannoon abboota amantii marsaa garaagaraatiif bara 2007 irraa kaasnee hojjechaa turuun keenya ni yaadatamas ni beekamas. Isa kanaaf wanti nu kakaasne hunda caala guddaa ta'ee fi inni murteessaa ta'e bara kana dhaloonni bara kana jiran gatii isaan wangeelaaf kennaa jiranuuf wantoota tokko yoo laallu tarii boruu wangeelaa wangeelli dhaloota harkatti bor gatii akka hin dhabu. Bor akkanni maaltutti bee maal godhan tola dhufe yooti akka dhaloonni nu harkatti hin jenneef abboonni keenya gatii akkamii akka baasan maalitti kaffalanii akka wangeela kana nu biraan ga'an ibsuudhaaf jennee isa kana hunda goone jechuudha. Kanaaf namni dhaloonni waan gatiin itti ba'ee jaallata, waan gatii guddaadhaan bitame jaallata. Kanaaf wangeelli kun immoo gatii hammana hin jedhamne kan lubbuudhaan dhiiganii dafqanii tabba ba'anii dachaa bu'anii abboonni keenya waan nu biraan ga'aniif tarii dhaloonni duuba dhufan waggoota 20 kurna kana duuba kan dhufan maaltu bee wangeelli akkatti dhufe jedhee gatiitti kennuu dhiisuudhaan wangeela nu dukkatti busheessee tarii teknooloojii duuka badaa laata waan jedhurraa kaannee sodaa kanarraa kaannee qorannoo kana gooneerra jechuudha. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu sabni Israa'el biyya Kanaan yeroo galan abboota firdii keessatti dhaloonni Iyyaasuu taanee dhufu dhaloonni Iyyaasuu duuba dhufu
waan waaqayyo saba Israa'eliif godhe wallaale. Sabni Israa'el waaqayyo faana gatee akkam akka baase waan wallaaleef isa kana booda waaqa biraaf waaqessuutti ka'e. Waaqa tolfamaa bukkeettuu jechuudha. Kanaan booda waaqayyo itti dheekkame dheekkamsi waaqayyotti bu'e. Kanaaf iyyuu tarii seenaa abboonni keenya darban wangeela duukaa qaban dhaloonni ittaan waan wallaaluuf bor biyya keenya dheekkamsatti abaarsatti fidaa laata kan jedhurraa kaasnee sababa kanaaf qorannoo abboota amantii taasisnee jechuudha. Dhaloonni gara fuulduraatti nu booddeedhaan dhufan kun amma tokko nuti namoota lubbuudhaan jiran argannee wangeelatti warreen aarsaa kaffalan lubbuudhaan argannee isaan dubbisneerra. Tarii kana booda immoo namoonni aarsaa kaffalan sun lubbuu isaaniitii fi foon isaaniitiin gargar ba'anii gara gooftaa deemuu danda'u. Kanaaf dhalootni dhuftu ragaa qulqulluu yookaan immoo seenaa dhugaa lubbuudhaan jiru kana arganneetti nuti kan dubbisne dhaloonni booriftaan kanarraa waa guddaa baratu jenneetti kan nuti eegnu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa wangeelli har'a nuti ittiin fayyine kun wangeelli nuti har'a ittiin bilisa baane kun wangeelli nuti har'a ittiin harka diinaa keessaa boojuu diinaa keessaa baane kun akka salphaatti miti kan nurra ga'e. Aarsaa guddaan itti kaffalame. Abboonni keenya waan nyaachuun isaaniif malle nyaatanii waan baachuun isaaniif malle baatanii akkasumas immoo eenyummaa isaanii guddummaa isaanii saba isaanii qomoo isaanii dhiisanii ari'atama guddaa fi cunqursaa guddaa keessa darbaniitu wangeela kana nu harkaan ga'an. Kanaaf wangeelli har'a nu bira ga'e kun wangeelli har'a nuti ittiin fayyine kun wangeelli nuti har'a humna diinaa ofirraa garagalchinee ittiin boojuu seexanaa sassaabnee mana waaqayyootti geessine kuni aarsaa gurguddaatti kaffalameeti kan nu bira ga'e. Kanaaf aarsaa kaffalame keessaa muraasa isaa abboonni keenya hin kaasu. Rakkoon nurra ga'e ari'ama ture. Bootaa waalchaa hin qabnu. Mucaan waliin jala baddalamne ishee darbii keessa gaafa baddalamu bootaa waalchaa bataskaana geessinaan asitti awwaaltanii jiran boota maali bootaan kun eessumatti awwaalamaa maali asitti awwaalamaa maali dubartoonnaa hin ta'u asitti awwaaltanii imaanotii bakka imaanotii hin taane hin deemtu hin ta'u jedhan hin ta'u dhiisi yoo isa dhiifte hin awwaalu yoo dhiisu baatte hin dhiisu ani Kiristoos hin giriin waaqa koo godhin dhiisu bakka hin jedhani. Ani sababii amantii kanaatii fi ari'atama guddaatu narra ture jechuudha. Kunis maalni tokkoffaa akkuma namaniini haadha warraa nan qabaa mucaa tokko na deesseetti haadha warraa sana na jalaa baasanii nama biraatti heerumsiisaniiru sababii amantaa kootiif jecha. Kanumaan utuu hin jiru mucaan waliin qabnu sunis hin du'e mucaa du'e sanarratti reenfa mucaa sanarrattis lolli guddaan narratti ka'e namni qoqqobbii jala waan jiruuf nafaana galuu dhiisan jechuudha. Mana nan jirutti nafaana galuu dhiisan yeroo warra du'aa sana nafaana galuu dhiisanii kophaa koon taa'e jechuudha. Tifikkiliidha. Waggaa 7 hidhamuun koo lafallee otoo hin qabu akka ittiin qotadhu dhabee lafallee gadi dhiisee warri dargii irbatiidhaan qotatan lafa koo. Maaliif jennaan silaa karaan taa'ee qotadhu hin qabu anan jedhu manni koo manma hidhaa ta'ee achi keessatti yeroo hundumaa nan barsiisaa ture. Waggaan galee amma sidhamatti na deebisu waggaan deebi'eetu manmoo waldaa hidhama awuraajaa keessatti isireenyaa nafse gadaa'ee duuchaa hattoota duuchaa tamaarsiseen waldaatti tarakkabee deebi'ee galaa jechuudha. Maatii koorra immoo rakkoo guddaatu ga'e. Maatiin koos gizee tokko na wajjiniin ji'a 2 hidhamte. Maatii mucaa isaanii waggaa 4 gattee qabeenyaa gannee baay'ee rakkoo 8 guddaan nurra ga'e jechuudha. Ilaa ennaa sana manuma hidhattu har'a na hidhuu boru nan ba'a har'a qanumaan na hidhu waan ennaa na hidhan immoo araqee farsoo guuranii dhufu. Kaleessa dhugaa turtee hin dhugdaadha. Hin dhugu jedhe. Hin dhugu asumatti na kuttu malee gaafan jedhee diduu qabnee wagaanaa jedha. Egaa manni nama diigamutti ta'eera. Akka namaatiitti immoo miti akka dubartiitti akka ilmoo dhiirota otoo hin taane ishii jedhamee abaarsi gurguddaan nurratti ta'eera. Isaan bira naqa itti gorree nama geechanii dhaqnee sabsabaa immoo guyyaa naqadee ka'ee dhufu. Yommuu ka'ee dhufu inni kaleecha akka fardan kaleecha asitti farannee finne akka duutu wanti sararatanyaa beektaa damashaa jedhameesitti furmaa malee xarapheessarra bulee malee tokkicha dhuma manni dubbii keetii. Akka duutanuuf jechuudha. Akka duutan xorree deemtanii akka rashanamtan. Amma akkana maalan godhee mala xinnoo ishii akkamitti akka dhokachuu Kiristoos hin dura malee tan dhokachuu dhaqaanii waaqni daa'ileen hin baase anis Kiristoos hin amane malee maani wanni asinaa gabdina ibda keessa baase bona baasuu baate
farda takka yaabbadheetan fuullaa erginettoo fardame deemee tarra shanamaa deetan kana dubbadhe. Dhugaa jedhu sirbaa jedhu Humnaan jechuudha. nu wajjiniin suwaa dhugadhaa jedhu iddarragim jenneetuma bakka dinni. Dhagaadhaan nan rukutamee nan abaarame. Meenxee haadha nyaatu. Meenxee haadha nyaatu naan jedhan. Eessa abbaa keetii deemtaa naan jedhan. Ati hin teessu mana kee. Ati jaarsa miti. Maal eegdaa? Maaliif deemtaa? Naan jedhan shananitti. Maal abbaa keetii? Oo teesse maali? Mana keen teessu? Jaarsa taatee tolii gad deemtaa naan jedhan. Laakki ani jaarsa waan ta'eyyuu waaqa koo bira dhaquuttan dhiyaadhe. Ani gara waaqa koon dhaqaa. Amma qancaroomaan gara waggaa 70 ta'eera. Ijaa kanaatiin ani kanan irraa deebi'uu miti. Ati na abaartus nan abaarama malee waaqa koon dhiisuun jedhe. Kana dhufee namoonni godinatti hidhamnaan dhaqee achi iyyata godina irraa fideen asitti illee namootatti shaambal baqqalaa jedhu dhufee itti kenne. Itti kenninaan maaliin yoo taallee hooldaallee yoo taalleedha aristiinsa. Yootii maaliif qabdu amma dhufnees hin balleessinaa jedhe. Maali balleessu Kiristoosiin namanni sun hin jira. Mana keessa hin diignenna Kiristoos nurra jira. Hin diigdan jennee. Asiillee tokkee lafoo kiyyaasee hin naqe. Lafoo koo. Achitti illee xanneen gaafsanis immoo cabaa beekalaa keessaa beekalaa guurrannee mana namaatti gorree otoo caamman deemuu dadhabnee dhiigni keenya otoo coccobu akkaataa saniin baay'ee isaa rakkannee baay'ee deemne. Kotatii ana daannoo keessaa hin balleessinaa amantoota jedhanii ammas immoo ka'anii mataa isaanii dhokfatanii ol jedhanii nu qabanii farsoo dhugaa nuun jedhan araqee dhugaa jedhan hin dhugnu jenneen. Sinitti miti Yesuusitti amanne malee jenneen yoo duunes abbaa keenya bira jennaa yoo jiraanne fi harkeessanii ta'uu waan dabarsee nu kenneen duuna duubaan immoo hin jiraannannee fidanii gaafa bultii 28 nu hidhan. 28 saasii gaafa bultii 28 nu hidhanii amma torban tokkotti iddoo kanatti nu hidhanii torbee tokko as teenyee galle. Bara 79 keessa mandara ijaaramaa jira. Mandara masarataa jechuudha. Kaadireen dargii hojjetaan gandaa walii galanii nurratti qindeessanii innaa nuti mandara ijaaruu dhabnu achumatti qabanii ani akka milishaa gandaatti immoo jira ganda keessatti qabanii na reebanii kaadireen sun na reebee dhaqee waldaa gamtaatti na hidhe. Ammam siniidhaan? Waldaa gamtaatti torban tokko aanaatti torban 3 godinatti jalama. Obboleessa koo abdii. Naannoo ji'a 4 hidhamtan jechuudha. Hidhaa guyyaa 3 tokko hidhameera sayyoo irratti. Iddiriidhaan ala nama taasisu. Kan biraa horiillee nama wajjiniin akka hin eegganne godhu. Ayyaannoo dhufe ayyaana irratti isaan wajjiniin waamicha hin godhinaa isaan wajjiniin hirmannaa hin godhinaa jedhu. Kan biraa gabaadhumallee isaan wajjiniin hin deeminaa jedhu. Iddoo awwaalchaa hin argatina akka hin arganne jedhu. Namni keenya yoo du'e iddoo itti awwaallu hin qabu. Yeroo nama keenya du'aa bakka boolla keessatti boolla irraa hin geenye akka hin awwaalamne godhanii qawweedhaan nu dhorkanii dhiibnee galle jiraa jechuudha. Nuunis immoo sabsabaan waamanii walitti nu qabanii. Walitti nu qabanii nu waamanii alangaa isaas keewwatee waradaan qawwee iddoo kana keewwatee xeenxee warri taatan harka keessan baasaan. Sagantaa keessatti jechuudha. Walgahii biyyaa keessatti aanaan waradaa tokko walitti qabu. Sobdoota haadha keessanii jedhee qaama waradichi. Eessatti nammitan har'a? Eessatti nammitan? Maqaa isaa wallaaltanii. Maqaa beentichaa nan wallaalee. Utuu warra kaadhaa nuun jedhee warri masiyoonii jedhee durumaan naa gala. Eessatti nammitanii mandara keessa walii gayyaatanii hudduu qoobsituu naa gala. Har'a eessa haadha keessatti nammitarree tokko keessanii nama gadi isin guurraa alangaadhaan jedhe. Alana oosa taanana ani Kiristoosin amaneera. Maqaa wallaale malee Kiristoos na baasa abidda keessaa na baasa. Dhuguman jedhe sirriidha na baasan jedhan.
Innaan jedhu mimmee ani dhuguma waaqa koo amaneera namni jettu harka kee baasee nanan aanaa daannoo keessaa tu namni tokko ittiin hin baasin ofii kootti akka baase. Iyyitii fudhatanii na bukkee taa'anii kun akka horii yaasanii qawwee natti qabanii qawween kashafu. Torban lama nu hidhan. Torban lama nu hidhanii baay'een jira ka amantoota baay'ee hidhan. Torban lama nu hidhanii nu kennu dhiisanii lammata ittiin deebinu jedha akka kadhaadhaan ittiin deebinu. Isinii lammata ittiin deebinu wangeela kana dubbii waaqaa kana dubbannu jedhaati ka kadhaadha. Inka kan nuti jennaa waan godha wallaallaan torban lama nu hidhanii nu gadhiisan. Baay'ee lafatti waaqessu nu dhabne siddeetiin nutti baay'ate ariisaan nutti baay'ate dhokannee mana keessatti dhufanii nu dabaddabu dhufanii firoota baay'ee qabanii araqee isinitti isin wagaanaa isinii arakkasis nadhaniiti mangaagaa isaanii obboloota baay'ee mangaagaa qabaniiti araqee itti naqu. Bara 72 keessa pheenxeen babal'ateera. Pheenxee kana as keessaa balleessinaa jedhu. Otuma kanaan jiranuu jira barsiisonni akkana jiru naa kutaatti kibilii seenan yeroo sana kutaan hin jiru kibilii jenna. Moosisaa Ciibsaa hin jedhamu tokko jira. Nu jedhee suufa. Pheenxeera kunis jedha. Nu suufa jechaadha. Pheenxeeraa jedha. Nu ajeeffata jechaadha. Nuti waan nutti nagaamu harka ennaa namatti qabne. Isin warra rakasaadha. Urskusiidha warra saree du'aa nyaatu. Harka isin hin qaban nun qabatinaa nun jedhanii. Nun jedha. Keessumaa kan natti dhaga'amu kottaa silfii deemnadhanii abboon naggasaa sayyoo kana keessatti abboon naggasaa mana barumsaatiin nu yaasanii malaan nu saqachiisuudhaaf isaanii achitti nu geessanii yeroo taabota naanna'anii taabonni ol galu hundi isaanii barsiisanis barattoonnis rab jalanii kufan nuti akkamatti dhaabanne innaa nuti akkanatti dhaabannu ciisiqat jara barsiisanis ijoolleen nuun jedhu lakki jenneen addaggeedha kuni sammuu shibbade kuni waan deebituu miti jedhan eessatti deebina gooftaa Yesuus Kiristoos biraa garitti hin deebinu hin jiru jenneeni. Kan alaa otoo hin taane obboleessi goonni nani wajjin hin dhaladhe buddeena maatti kennitu kunoo matsaafa isaa kana nyaatu maatti kennita yaa immaammaa jedhee hidha mana barumsaatitti gallee mana barumsaa keessa otoo hin jiru barattootuma walitti nu qaban. Walitti nu qabanii aantee baala afiroo jedhee yeroo sana afaan Sidaamaa malee afaan Oromoo dubbachuun baay'ee nu ulfaata. Abeetiin jedheen kayi Pheenxeqoonxee Yihuudam jedhii jedhe. Pheenxeqoonxee Yihuudam isa jettu kana maqaa kana situ natti baase. Pheenxeqoonxee kan jettu kana ani Kiristoos Yesuus hin aman. Maqaati baafte kana immoo na baaroon siruma saatuun jedhee. Kootu qaama si waggarraa jedhe. Foon korraa dhimma qabda yoo ta'e achan sii ba'a. Akkaati nan jaallanni immoo duran dhagee wangeela irraa hin dhagee. Homaa kana siin sodaadhu achan sii ba'an jedheen. Bara sana keessa gaa warri kun warra qaalluu waan turaniif waan isaanii abdaaliitti buluu lagatti buluu amma isaan keessaa ani amantii waan ta'eef na jibbanii mana na baasan jechuudha. Mana na baasanii ta'ani mana wangeelaawii bantii daaqaa jedhamutti galee waldaatti jechuudha. Waldaatti waggaa lamaan galee firri koo sun ennaa sana keessatti masiyoonii taatee waan aadaan zariin kee hin qabne isaanitti fiddee jechuudhaan bakka hin jirutti loona argan na ajjeesuu barbaadu. Fuullee isaaniitti hin bahu ani waldaatti hangalee achumatti keessa taa'e waldaatti keessa. Mana barumsaa keessatti ani kennaa kooti wangeela koo lafan kaa'u wangeela koon dubbisaan deema. Faarfannaa koo baddeessoo irraa ka'ee amma sayyoottan faarfachaa deema. Suuraa dhuchaa. Mana barumsaatti ijoollee muluu ishii gadi yaasan. Achirratti gaama rakkoo nutti dhufuu deemu jechaadha. Mana barumsaatti nu yaasanii ijoollee akka jirtutti nu teessisanii jechuudha. Mee warri Yesuus Kiristoositti amantanii harka baasaa jedhan. Afamusii qawwee fuudhaniitu ani fakkeenyaaf fuuldura dhaabadha. Ijoolleen fuuldura baay'eetu duuba koo baay'ee jira. Xiitii laphee kootti qadaadaniitu. Kunoo xiitiin tokkittiin kun asuma yoo seentee jilmaa keessanii. Isaan garasiis immoo xiitii tokkittiin jilmaa isaanii. Kana bichaa guddaa hin keessanii yoo deebitan immoo deebi'aa kaan biyyaa biyyootiitti jedhu. Silfiidhaa dhudhaabaniitu ammas qawwee sanaan kaan dullaa fudhatee kaan shugguutti luqqifatee kaan dhagaa fudhatee kaan dullaa fudhate. Kan nama ajaa'ibu dubara wayitii wayitii zeenaa tafarii jedhamti. Amma maatti kana keessaa baduudha. Har'allee baay'ee nan gammade ishee. Sagalee ishee dhaga'uutti nan gammade. Harkaan qabee fuudheetu alangee dhangisee sadii girafee hin deebitamu deebitu hin deebi'utti. Dhaabattee haftee jechuudha. Daa'ima xiqqoodha isheen. Isheen nuu gadi. Achumarraa ishee lafa kaa'ee ka'eet jarreen kun qarsoota. Kan ishiin kun didde isaan kun hin deebi'ani. Kan isaanii dhuma bichaatti isaan gaafataa bakka adii isaanii astamaariin waradaan poolisiin daanyaa kan ta'e jechuudha.
nutti naannee jechuudha dullaa guuree qawwee guuree shukutti hirkifatee of gidduutti nu galchanii nutti naannaan. Beentoqoontee har'a qallaa beentoqoontee har'a duuti jedhu lafa gabaa qidaame gisee sadii nu naannessan. Lafa deemnu hundumatti iyyuu nu duukaa bu'anii macaafa qulqulluu baannee akka hin deemnellee ari'atama guddaatu nurra qaqqabe. Amantiin keessan kuni amantii qamadiidhaan salvaajiidhaan biyya alaatii dhufeedha dhiisaayidhaan lakki nuti hin dhiifnu jenneen maaliif jennaan hin dhiifnu jenneen sanaan booddee gara mana hidhaatti nu galchanii. Taraaraa jibaatu gubbaa ullubaasanii shimala tokkicha namni afuran hin baanne shimala lama walitti dhamadanii akka gaariitti nu harkisanii achii gadi oggaa harkifnu hallayyaa gadi nu kubbisa gadi buunee laga qarsaa shanitti moggaa jennu tabbatti nu dheetteeseen achii deebinee boqosin ammas qaqaa diigaa koottati qaqaa diigaa ergifannaa qodaa itti nu ergifatu qaqaa diigaa nuun jedhan qaqaa hin diigne miskiinsi nu hin dhoofne midhaan illee akka hin nyaanne gosaraa guutuu nagachisiisanii qosiyoon warasanii akka hin taane abbaan shaanqoofaa xuurii akaakuu abbaan laayyoon erga misgaana gachisuun achii na fuudhanii aabbutti ganna fidan kiristaanni aabboo addaan bitti noofsee kun geedootti bade kun kaanitti bade walitti sassaabetan har'a waldeenyi sun 7-8 ta'ee jira galanni waaqafaa ta'u kanaan nagaye. Dabuuf deemnee akka barannu maabarri nuuf eeyyame bara ari'atamaa keessa kaakuni nama 3 taanee deemnee inni tokko achitti nu biraa du'e reenfasaa achii finnee as magaalaa Sayyoo kanatti awwaalle. Halkan gaaf tokko bulchiisni gandaa Isbaawii Saraawitii jedhama yeroo sanagaa isaan mana nanitti wangeela lallabu sanatti naannessanii shiftaa tasjira jedhanii achitti jeeqama guddaa kaasanii kitaaba koonarraa fudhatanii daftara koonarraa fudhatanii animmoo achi keessaa naa jeeqamni ka'u dhokadhee achi suuta jedhee saba keessaan bahee waddeessa tokko yaabbadhee halkan sana waddeessa sanarra baay'ee tokko achirra ture achirra bule karaa jaajjii irratti qanii lama xanneen nadha'ee wangeela kana baadhee otoo hin deemu. Warra beenxee as keessa jirti warratti beenxee sana kalaalaa dooranni keessa qirincaa fi ishii jirti akka duukaa deemtanii qabdanuu jennaan tokkollee ajjiraa inni tokko as hin jiru jedhaanii diqambarii. Amma eessa jira jennaan harka baaseen asan jira ani beenxee miti amantiidha waaqayyoon na malee hin beeku. Warra maaliif hin jettanii warra faranjootaa jettanii hin jettanii san hin beeku ani Itoophiyaadha. Waaqa ramane haraqee dhuginaan jedhe. Amma gaafa tokko keessa hiluu alchawaati galuudhaaf otoo deemnu iddoo maramii manzeetti nu qabanii mana hidhaatti nu galchan. Amma sejeree kan jedhamutti immoo otoo deemnu irreensa keenya maaliif haatan seexana meeqa jalatti ajjeeftanii jedhanii nu qaban. Waaqayyo sana keessa nu dabarsee hinuma amantii keenyaan jabaannee biyyis immoo naannoon biyya isaan baktiidha. Mi'a isaanii hin tuqiina yoo isaan du'an hin awwaalina horiin isaanii yoo du'e hin kaasina horiin isaanii yoo kufe hin kaasina haaduun isaanii baktiidha biyya keessaa nu baasan nuti amantii keenya hin dhiifne. Waaqayyo nu gargaareetuma itti fufnee bara sana keessas dabarre. Golobeesti nurraa citaa biyyatti nurraa citaa jedhan nuti hin nyaane homaan taane nuti hin dhiifne amantii keenya. Wangeelli gaa bara ergamoota irraa kaasee namoonni gooftaa Yesuus Kiristoos yoo fudhatan ari'atamni gurguddaan irra gahaa tureera. Akkuma kanas biyya keenya keessatti fi akka aanaa keenyaatti qorannoo abboota amantii taasisan irratti namoonni baay'een rakkina gurguddaa tarii yoo nun dubbanne illee namoonni amanuu kan hin dandeenye bal'aasaa keessa darbaniiru jechuudha. Garuu isaan kana keessatti otoo harkan kennin otoo of duuba ilaalin dhuguma itti amaneera dhuguma na baasas jedhanii har'a fidanii dubbii waaqayyoon harkaan ga'aniiru. Kanaaf isa kanatti hin qallanne otoo hin taane gatii guddaatti kennuun irra jiraata jechuudha. Garaagarummaa amantoota ammaa fi durii fakkeenyaaf amantoonni jiru bara ammaa jiru bara durii jiru. Akkami jaalala irratti tokkummaa irratti kamtu caala amantoota ammaa immoo kan durii caala kan durii yoo caalu ta'e maaliin mee maal fa'aa qabu isa kana nuuf ibsaa. Amantoonni durii wal jaalatu wal oolchuu waliif oo'uu hidhaallee yoo ta'e anis wajjinan dhaqaa. Gaafa ani hidhamee bu'u namoota meeqatu dhufe na hordofe na wajjin.
Na wajjin hordofanii dhufanii an akka obbo Leellisaa Amantee fa'a, an akka obbo Taaggasaa Amantee fa'a, an akka obbo Caalaa Tolasaa fa'a wajjin hidhamna irratti duuna jedhanii kan akka obbo Urgeessaa Gammachuu fa'a, an akka obbo Biraanuu Magarsaa fa'a. Warra naannoo Kumbulchaa jechuudha. Eeyyeno waldaa isaaniitti dhalannee amanne waan ta'eef wajjin dheetoo achitti hidhamne. Birraa nafnu wajjin waan ta'e hirmanna jedhanii na wajjin ennaa hiriiran naan arga. Har'a namni haa baay'atu iyyuu malee amma natti fakkaatu jaalalli. Yeroo amma har'a namni darbee isinii hidhamu argitu namni isin wajjiniin anis akka isaatti dubbii kana fudhaa rakkoo kana fudhaa rakkina fudhaa rakkinaan jiraattu biyya lafaa jedhee gooftaan rakkina kana wajjinaan fudha kan jedhu argama yeroo kana. Biyya lafaa amma jiraattanitti rakkinaan jiraattu. Haayizoo giddiin qabinaa hin mo'attu ani mo'adheera jedhe gooftaan. Sagalee abdiisaa kanaan mo'annee keessa dabarree guyyaa kana geenye. Galanni Yesuus haa ta'u. Ameen. Kanaafiyyuu warra durii caalaa jettan jechuudha. Warra durii caala. Har'a hizbiinis baay'ateera. Jaalalli amma namiti. Hizbiin baay'eedha garuu. Fuulani wal gowwoomsee wal bira darbanatti fakkaataadha. Akkan ofii koo ilaalutti. Kanaaf gooftaan haa ulfaatu durtu caala malee har'a maaltu jira? Amantoonni ammaatii fi kan durii baay'ee walirraa fagoodha. Akkamitti fagaataa? Kiristaanonni durii akka jabbiin haadhatti jettu sanii walitti fiiga. Waggaa addaan deemanillee hin boobu. Boo'ichaan addaan deemu. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa fannifamu macca hundumaaf jedhu. Yeroo sana namni macca hundumaaf jedhu kana keessa galeetti namni qomoodha waliin qoodu. Gosaanis waliin qoodu. Namni wal jaalata akka waan wajji dhalateetti gaafa Kiristoos ta'an akka nama garaa tokko walitti wal jaalata. Eebbi yeroo sana lafa kana jiru. Oo tokko hidhame daandoo wardaa kana muluu saachooti galaa geessu. Sireenyaan hidhaa kana keessa jiru yarattiin kun hidhamuu nuuf tola midhaan isaa nyaanni dadhabne jedhu. Amma doorii hidhame naani baddeessuudhaan keessaa bakka jiru hin geessu. Warri kaan wajjin nyaatu jiru warri mana hidhaa keessa jiru. Warri hidhaa keessa wajjin nyaatu. Duratti nama hidhaa amma hidhamee isin jiru sana namoonni galaa nutti baatu. Warri Pheenxee as keessaa hin bayinaa jedhu Israa'eloonni. Warri Pheenxee hin bayinaa maaloo nuu ta'a jedhu. Saba keessanii nyaatu waan ta'eef. Galaa mirxii nyaatu maaloo ni jalaan galina asuma nuu ta'adha jedhu. Innaa galaan illee akkaataa barbaachisaa ta'een nuu dhufa namni wal jaallataa. Garuu yeroo ammaa kana jaalalli nama baay'ee hin qorreet. Jaalalatu jira. Jibbi hin jiru. Tonkoliin walirratti hojjechuun hin jiru. Utuma kiristaana fakkaatuuti inni gizee kana waan tokko walirratti kaasuu barbaada. Wal gaddeebisuu barbaada. Ijaa kanaatiif inni duratti amantiitu jira. Yoo calle'an yoo kadhatan dadhabaan hin fayya dhukkubsataan hin fayya qaariidhaadhaan baatanii mana waaldaatti innaa fidan deemee fayyee deemee gala kanatu jira. Amma maaliif laata amantiin kan keenya hir'atee na xaraxarsiisa. Maalinni mana kimii kanatti marmaara namni gillasabiin yoo dhukkubsate kiristaan mana kimii kanatti marmaaree achitti dadhabaa oolee ganzaba isaa waan silaa qabachuutti raawwatee fixee gala. Ijaa kanaatiif jaalalli akka duratti ittiin jiru. Egaa jaalala hoggaa jedhu jaalalli namni duratti namni yoo dhibame wal gaafataa sagalee waaqaa keessa jira namni dhibamee akka gaafatan namoota waan baay'ee dhibamanii ta'uu waan baay'eedhaan yoo hidhamanis yoo beela'anis waan baay'ee jedha isa sirra dhaabbannee nama beela'es nama dhibames duuka bu'uudhaan namoonni illee yoo ganda tokko keessatti yoo kan du'e ta'e mucaan abbaa fiixee tokko jireetti kan du'e buna tumannee akaayya kaawwannee baddeessuudha kaanee jireetti dhaqnee awwaale. Ani ammaa namni waan tokko daandii irratti otoo numti beekan tokko otoo kufee namni wal kaasu hin jiru. Wal gaafatus hin jiru. Otoo namni tokko hidhame jedhanii namni galaa geessu hin jiru. Akka durii saniin gargarummaa qaba. Isa duriitu caalaa jenna. Kiristaanni durii innaa walitti dhufu uffatee xixinnaa dhayyeessa sooressa otoo hin jenne wal hammatee nagaa wal gaafatee wal dhungatee buna walii daffisee lafa taa'ee ta'ee waldaa innaa dhaqnu lafa ciimnaa kashaafannee lafa raafnaa achumatti gammannee gooftaa galgala jammalee kadhachaa bullaa amammoo hizboon jirra ciisuu homtuu gadi hin bu'u. Wangeelaawwan gatii tokkichaan nagaa nama gaafatee darbaa amantoonni duriitti fi amantoonni ammaa walitti dhiyaatu
garuu waaqayyo ijoollee keenya fi warra dhaloota ammaa aaraa kan kanaa waaqayyo mul'ata gaarii haa kennu malee amantoonni durii fi namaa walitti dhiyaatu wal jaalannaa jogolaa deemnee wal awwaallaa dooranii dhufanii wal awwaallaa eessa hamboota awwaalcha deemnaa lukaan deemnee gar tokko lukaan deemnee gar tokko makiinaan deemnee wal awwaalaa turre arrammoo asitti waliin awwaallu jaalalli duriitiif jaalala ammaa walitti dhiyaatu jaalala ammaa isa gubbaatii kan durii immoo kan keessati. Amantoonni yeroo sana jiran murtoo qabu. Baay'ee cimoo fi baay'ee jaalatamoo kan nama jaalataniif kan nama gargaaran kan nama jajjabeessan ture. Haa ta'u iyyuu malee ari'atama qabnu sanaa fi rakkina qabnu sana keessatti warri nu bukkee dhaabachaa turan warra amantii qabudha jechuudha. Haa ta'uuti amantoota amma jiran wajjin walitti qabnee yoo ilaalle warrumti amananii keessa jiran iyyuu garaan isaanii kan waliin jaalannee fi kan waliin deeggarre kan wal wajjiniin hin jirre afaan duwwaadhaan kan wal wajjin jiraatanidha malee baay'ee jaalallammaa qorraadha jechuudha. Kan durii caala. Amma yeroo ammaa kana amantoota baay'ee jira malee waaqeffannaa jira malee jaalalaan tokkummaadhaan wal barbaaduudhaan wal danda'uudhaan wal baachuudhaan wal simachuudhaan wal hin qixxaatu. Yeroo durii sana namni baay'ee wal jaalataa wal barbaada wal gargaara mana hidhaatti illee kunoo kaarrarraa baddeessoorraa saqoorraa garas immoo awadiirraa lafa garagaraati bakka nuti hidhamnetti sinqii nuu fidu. Yeroo nuti godinatti hidhamnee sana baddeessoon noonnoo keessa waldaa jigolaa agal qobboo kan jedhamu kaarra kombolchi laaftoo bareen akkasuma bakka finnoon sin gargaaru makara keenya nuti yeroo makaraati yeroo nuti hidhamne yeroo sin mana dhaartan isaantu singaa muranii xaafii nu waamanii dhaanii gootaraatti nu gashanii innaa nuti gallu maatiin keenya tajaajilamaa jira. Itoo kuni ta'ee namni waldaa kana keessattuu fagoorraa dhufee wal gargaaru dhiisi asuma waldaa tokko keessatti illee wal gargaara jedhee namanu haala jirurraa ka'ee jechuudha. Yeroo sana namoonni wal jaalatu. Tajaajilaan yoo dhufe akka har'aa firaashiin ispoonjii dhiisii cidiin hin jiru. Baala hafnaaf jechuudha. Baala warqee murree hafnaaf yookaan immoo baala darbuun jedhamu jira. An ciramu tokko isa cirree isa hafnaaf jechuudha. Isumarra itillee yookaan immoo saleenidha wanti beekamu yeroo sana. Saleenii buufnaa fi isumarra rafuu dubartoonni tajaajilaan namni tajaajilu dhufnaan aannan kennuu fi bakka nyaata barbaachisu gahaa kennuuf aannan amma inni dadhabutti kennuuf namni uffata inni tokko dhabe uffata baasu hin bituuf buusii gooneet namoota uffata binnaa jechuudha. Waan ittiin hojjetatullee yoo dhabe sangaasaa inni sangaa qabu taraa waliin naqnee jechuudha. Abbaan ebelu waa kennu abbaan ebelu immoo ebelu waa kennu jenneet kennisiifnaaf haadha hiyyeessaa immoo homaa hin qabne immoo ofii keenyaaf dhaqnee qonnaaf kan manni immoo jalaa irratti diigame immoo haadha hiyyeessaa dhaqneet ijaarraaf kana waan beekamaa hojjennee dabarree jechuudha. Namni keenya innaa du'u beentee keessa innaa du'u silaa bataskaratti dhaqnee awwaallu iddootti warri biyyaa nu gargaaru mana duubatti awwaalla nama. Iddoo waan hin qabneef. Iddootti awwaalshaan. Mana duubatti awwaalla isa kana namni liyaartuu waan peenteen immoo dabartee biyya kana keessaa hangafa peentee giree kan amane nuyi. Abbaa koo sanatti amanee ana bittaadha. Namoonni tokko lamallee kunoo boodana afanii amananii haphiidha gaadhu. Akka amma kana peenteen lafarra baay'atan. Sababa kanaati eessaa dhufuu laaftoo bareedaa hin dhufuu manzeerraa kunoo hin dhufuu gajjaa hin dhufuu kombolshaa hin dhufuu dooranniidhaan dhufuu amantiidha wanti jedhamte iddoo karaa du'eedha yennaa jedhamu bakka nama walitti ergannaa halkan illee deemanii dhufu malee waliin dhufnee wal awwaala. Yoo hidhamtanis wal gaafatu. Yoo hidhamne namni tokko hidhamnaan namni wanti tokko irra geenyaan tokkitti ishii naftu peenteen hin dangadhu. Nyaata isinii fidanii dhufu. Biddeenii naqaa wanti kun ganzabaa yoo barbaachisa ta'e ganzaba walii buufannaa waan tokkitti jaalala miti la haadhoo keenya miti haadha keenya warra kiristoosiin namni miti warra kiristoosiin amanetu haadhaa haadhoo. Akka kanatti waliin jiraatu wal yaadu torban lama geenyu wal yaadu wal innaan baanu wal dhungan
Jaalalarraan kan namni tokko waldaadhaa bahee otoo waliin dhungatiin dirrisee hin galu. Odoo Waaqayyoon hin argatiin dura homtuu hin jiru. Namni iyyeeyyii turanii namni baqqaamaa waan tokko hin qabanii erga Waaqayyoon arganne erga Gooftaa Yesuus Kiristoositti ta'ee amannee wangeelli biyya keenya galee namoonni dulloota hundumaa argatanii aannan argatanii qonnaan eebbifamanii misooma hundumaan eebbifamanii deemsi keenyallee handuraarraa adda bahee namootaaf ifa taanee jiraanne. Yeroo sanatti gaa namoonni baay'een wal jaalatu. Fakkeenyaaf yeroo nuti mana hidhaatti dhabne bakka isaan dhufan hin beeknu warri amantoota galaa baatanii dhufu. Waan nyaannu wal hin beeknu mana hidhaa keessatti. Onkolaaliin hin dhufaa, wanta adda addaa hin dhufaa, wanti dhugnullee nu dhufaa, hattuun illee hin gammadan. Jarreen kanaa nu biraa yaasina. Warri nama galaa keessuuf hin qabne achi keessa jiraatanii, nama rukutanii. Garuu kan keenya karraa gannatiitiin dhufaa, baddaa baddeessootiin dhufaa, qarsaa dooraniidhaa hin dhufaa, amantoota nuuf fidee dhufa jecha. Eenyu barbaaddu hedduun gadi ba'anii warri poolisii. Warra amantaadhaan hidhametu, beelteedha. Waaqni ishiidhaa fidu maal hojii biddee fiddaniif waaqni fiduu fire waaqan nu godha jettee jedhaniitu nutti qalladaatii waan jedhu. Haa ta'u malee egaa yeroo sana keessatti Waaqayyo akkaataa akkana fakkaatuun nu geggeessaa ture. Garuu jaalalli guddaatu jira jechuudha. Yeroo sanatti saani tokkichi nama baay'ee gaha. Fakkeenyaaf ollaa keenyatti amma namni tokko sa'a tokko qabaate ollaan sun muluun achi fayyadama jechaadha. Aannan dhadhaas wal dibaa aannanis walii kenna. Maasaa xinnoo qotu xiqqoon suni midhaan afeetiidhaan ool nyaata irraa tarrafee jechuudha. Baay'een keenya amma nuti yeroo sanatti waldaarraa deemnee amantaa kana babal'isuudhaaf jecha karaa qonnu hin qabnu. Midhaan immoo lafatti hafeetu eebba guddaatu jira jechuudha yeroo sanatti. Sirriitti eebba guddaa jira. Amantoonni wal jaalatu, warri dhukkubsatan wal gaafatu, waliif qotu. Eebbaan mana hin jedhamnetu jira jechaadha. Yeroo sana warri namaniin iyyuu akkas jedhu keessumaa wanti bira darbe yeroo qabamne sanatti aanaa daannoo keessatti gaafa namoota yaasan sana akkana jette dubartiin tokko aanaa daannoo keessatti bakka dubartii buuteeti akka dhiiraatti shugguxii hidhattee biyya bulchaa turte. Akkas jette ollaa keenya ishiin achi jirti gaaf sana. Rakkanneeraa edda warri beentee kun biyya dhufee midhaan gabaatti baasee kan gurguru dubartii isaaniiti. Dhadhaa kan gurguru dubartii isaaniiti. Wayi godhatanii waan ittiin nu jalaa guuran wallaallee. Ilaa yaa jara nurraa jara kana kaasaa jettee ennaa ishiin dubbattu galata rabbii ulfina waaqaati eebba waaqaa keessa jira jenna nuti. Jaalalatu jira isa waan gaafatu maal qaba? Inni waan gaafachiisu hin qabu. Eebbatu jira iddoo jaalalli jiru eebbi jira. Waaqni isachi jira waan ta'eef hidhame jennaan waldaan nama jedhamu kun waldaan hin jiru. Amantootatti hidhame jennaan kashambal kan jedhamu gooroo muunyoo gaarati achi galaan dhufeera. Waa'ee dirjiitiin jiru. Makkaan Yesuusii cuuphaa waldaa qaaliyootiin jedhu jiru. Amantootatti hidhame jennaan. Kanaaf inni innaa sana baay'ee namatti tola. Dur jaalalatu jira. Jaalalatu jira amantoonni gaafa sanbataa waldaa yeroo dhaqnu torbanii waldaa dhaqna gaafa walitti dhufnu wangeela dhaggeeffannee gakaane hundisaa wal dhungatee nagaa wal gaafatee akka isaa wal arraabee gala. Dur jechuudha kanan beeku. Yeroo amma torbanitti wal yaade torban gaafa dhufu wal yaade wal dhungatee wal dubbisee deema. Amma yeroo laalu bara kana keessa jechuudha. Kanatti ulfaate jechuudha. Jaalalli dur jiru sun hin dhaban. Kan namni nagaa wal gaafatee wal dhungatu sun maal ta'e deemee gateettiidhaan wal rukutuu ta'e. Deemee harkaan akkatti walittisee harkaan akkas ta'e namni wal baqata. Amma namni wal baqatte hafuurri sinurraa baqa. Egaa amantoota ammaatii fi amantoota durii amma samii fi lafti walirraa fagaata. Jaalallis walii yaaduunis duratti ture. Waaqayyoon sodaachuunis har'a namni baratee dubbii waaqayyoo yoo beekeyyuu yoo barsiifameyyuu garuu isa dhagaye sanaan jiraachuu irratti maaliyyuu yoo ta'e namni walitti hin dhufu. Har'a beekumsa bichaatti hirkateen namni jedha malee waaqayyoon sodaachuuttis taanaan jaalalaan waliif oo'uu walii yaaduu irratti amantoota durii caala. Humna qaba oggisi. Humna amantoonni oggas jettu amma muraasa humna qaba bakka.
Maalanti kan maalanti kan jabduun hedduu qaqqabsan. Warra durii caalaa jiru. Eeyyee. Amantoota isa duriitu caala. Inni durii akkamittiin caala yoo dhukkubsate wal gaafata yoo hidhame galaa walii geessaa waliif kadhata. Rakkoon adda addaa immoo yoo argame rakkataadhaan mana ijaaru uffata bitu hiyyeessa hin gargaaru amantoonni durii. Deebisee immoo yoo waan nyaatu illee dhabe waan nyaatu kennuuf jaalala guddaatu jira. Amma inni kun hin jiru. Amma inni kun hin jiru gigigsuudhuma bakka burraaqu duwwaadha galanni waaqaaf haa ta'u baga burraaqee maaliif garuu tokkummaan bakka hin jirretti jaalalli bakka hin jirretti qulqullummaan bakka hin jirretti wangeelli hin hojjeta jechuu hin danda'u. Yoo otoo waliin argin torbee lama ga'e gaafa wal arge harka walitti maratee boo'a. Gaafa guyyaa shan ga'e harka walitti maratee boo'a. Wannaa immoo walitti dhufe wannaa wal biraa deemu maatii isaatii nagaa dhaamee wal dhungatee wal biraa deema. Inni ammaa jaalalli hin jiru afaaniin soba. Akka duraatti walittuun jedhu gateetti walitti bu'ee darba. Jaalalli isa duriitu caala. Amma waliin jaallatu, waliin galu, tokkummaan hin jiru, tokkummaan maatii gidduudhaa badee, qe'ee keessaa badee, waldaatti tokkummaa kan hin qabne dhufee taa'ee waldaa balleessaa jira. Waa tokkoon yaadadha. Seenaa guddaa kan simbiraan geenyeerra. Nuti ari'atama guddaa keessa dabarree akka kaleessaa sana ari'atamni hin jiru. Nuti waan gurguddaa keessa dabarree simbiraan geenye har'a garuu dhiibbaan kaleessaa sun hin jiru. Kanaaf adaraa jedhanii waan isaan nutti dhaammatan tokkotu jira. Adaraa jedhanii dhaloota kanatti waan nuti himnu, dhaloota kanatti waan nuti dabarsinu. Karaa biraattiin immoo abboonni keenya akka dhaloonni kun isaan dhagaan barbaadu. Dhaloonni kun akka isaan irraa waa tokko barannu barbaadu. Dhaloonni kun akka waa tokko isaan irraa fudhannu barbaadu. Kaleessa gaafa wangeelatti amanan, kaleessa gaafa wangeelaan jiraatan, kaleessa gaafa wangeela sirriitti amananii jaalalatti gidduu isaanii jira ture. Dhaamsa babal'aallee dhaamaniiru atillee itti deebitaa dhaamsa guguddaa isaan dhaloota kanaaf kennan keessumaa jaalalli hangafaa ittaanee dargaggoota bara kanaaf dhaloota bara kana jiranuuf waaqayyoon wangeellisuma sana wangeellisuma nuun kaleessatti dadhabnedha inni sirriisuma utaaluu bichaa toon ta'an shubbisa bichaa toon ta'an eenyummaan Kiristoos inni dhugaa nuuf haa galu wangeelli sanuma isuma haa dubbisnu abbootaaf haadhota keenyaaf haa abboomamnu dhaloonni kun kana nurraa bara jedhanii kan isaan kaasan jechuudha. Kanaaf garaan abboota baay'ee dhaloota isaaniitti madaa'ee jira. Garaan abbaa madaadha sababa ilma isaatii fi ilmi ol deebi'ee abbaa isaatiif safuun laatu. Ilmi ol deebi'ee abbaa isaa gadi jedhee dhiifaman gaafatu. Natu balleesse kan jiru bara ammaa kana keessa hin jiru. Amantoota durii gidduu garuu jaalalli waan jiruuf yeroo hundayyuu waliif yaadu waan isaan gidduu jiruuf balleessaan ana jedhu yeroo hundumayyuu anatu balleesse. Walirratti daangaa walii dhiibuun hin jiru. Akkasumas wal himachuudhaaf gara mana kisii yookaan immoo mana himannaa garaagaraa waliin geessan abboonni isaan gidduu jiran isaaniin araarsu. Abbaa manaaf haadha manaa wal dhaban illee abboonni araarsu. Manni murtii garaagaraa kan yeroo ammaa kana hin dandeenye abboota gidduutti garuu araarri guddaa waan tureef jaalalli guddaa waan tureef namni mana himannaallee waliin geessan ture yeroo durii sana keessa jaalala guddaatu ture jechuudha. Dhaloonni yeroo ammaa garuu kana hin hubatu waan ta'eef gaaphiin uumameera nu gidduutti. Kanaaf dhaamsi nan eeggamanumaan qabu akkasumas dhaamsi abboonni keenya nuuf dhaamanii dhaloonni ammaa kun waaqayyoof gadaa jedhu abbootaafis safuu haalaatu abbootaafis gadaa jedhu. Kanaaf karaa biraattiin immoo wangeela nuti aarsaa guddaatti kaffallee simbiraan geenye kana gatiin dhabsiisinaa. Akkuma ijoolleen garee kan nus qorachaa dhufan baay'een isaanii wangeela akkamitti ilaalu jedhanii gaafa gaafatamanii wangeela kanaaf akka waan dhaloonni kun gatiin laanneetti kan isaan kaasan. Otoo wangeelaaf iddoo laatu ta'ee otoo wangeelaaf yeroo isaanii humna isaanii kennu ta'ee dhaloonni kun hin badu ture yookaan immoo dhaloonni kun wantumti arge fuudhee hin deemu ture. Amma garuu hubannoo wangeelaa sirriitti waan hin qabneef sirriitti wangeela kana waan hin jaalanneef wangeela kana gatii salphaan akka waan dhufetti waan laalanii fi garuma arganitti jallachaa jiru. Haalli teekinooloojii haalli baraa haalli garaagaraa tokko isaan fuudhee deema jedhanii abbootiin keenya nu kumatanii jiru. Namni gooftatti amanuun isaa yoo mootummaa waaqaa argate bu'aan isaa inni guddaan yoo mootummaa waaqaan argatu ta'e wanti inni lafa kanarratti fakkeessifamtu bu'aan isaa homtuu hin jiru. Namni immoo gaafa obboleessa isaa jibbu gaafa qomoodhaan wal qoodu gaafa dhugaa jallisu gaafa haatu wanta gooftaan Yesuus hin godhin jedhe kana gaafa godhu mootummaa waaqaatiin gonkumaa waliin argu. Dhaloonni otoo dhagee isa gooftaan Yesuus jedhe yaa mucaa koo waan jaalatti abboommi koo eegi jedhe afaan waaqatu dubbate kana gooftaa keenya Yesuustu dubbate dhalooti hundumtuu sagalee kana dhagaaniitu sagalee kanatti jiraatan. Waaqayyoo eeggachuu qabu hin xanaqqaquu
balleessanoo immoo dingata duraa badee namni kootu ittiin isaa gali namaan jedhee namatti burusan osoo hin taane abbumti balleessan qaba waaqayyo namni naa dhiisu. Yaa dhaloota ammaa, yaa isaan dubaraa, yaa isaan dhiiraa, jabaadhaatii dhaabadhaa. Giseen kun gisee rakkinaa ta'eera. Giseen kun gisee dhiphinaa ta'eera. Giseen dhiyaatee dhufeera. 666 kan jedhamu dhufeera. Nama kuffisuudhaaf dhufeera. Jabaadhaa yaa dhaloota ammaa, jabaadhaatii dhaabadhaa haa jechaa tan jira. Wangeelli isuma san dubbii waaqaa nu ajajeet akkas godhaa jennee akkas goone warri duriis. Har'as immoo wangeelli sun maaliif irraa cabaa? Maaliif irraa hafa? Otoo beekanuu ittiin dabalin irraa hin hir'isin jira wangeelli. Namoonni immoo innaa irraa hir'isu baay'ee isaa garaan wanqata. Otoo irraa hir'isuu baatanii akka durii sanitti guutummaa isaatiin otoo hojjetanii jireenya isa bara baraa isa itti amanne isin arganna. Har'a ifa taana, ifa jedhaa, har'a ifa ta'uu dadhabne deebinee dukkana taane. Deebitanii ifa ta'a malee dukkana hin ta'inaadha jennee dhaloota ammaatiif dhaamsa. Amma dhaamsiin isinii dhaamu tokkoffaa mo'umsa kan nu kennu, hanumna isinii kennu, han jaalala isinii kennu kadhachuudha. Kadhachuudha. Kadhaa guddaa keessa humni guddaan jira. Waan kadhattan isinii fan kenna ijaa jedheef ofirraa buunee foon keenyarraa buunee waaqayyo kadhachuu. Yoo kadhanne akkuma xalaata keessan jaaladhaa jedhee akkuma inni biyya lafaa jaalate nuti hundumaa jaalannaa jechuudha of keessaa buqqifne. Amma of hin kenninetti amma foonirraa hin duunetti jaalalli mormumaa olii jechuudha. Abboota keessan kabajaa, haadhaaf abbaa keessan kabajaa, eebba argattu, dubbii waaqayyo tokkoffaatti kabajaa, lammaffaadhaaf abbaa keessan kabajaa, nooraa jedhaa teechisaa, ol gara olii isaan teechisaa, ofii keessan duuba ta'a, fuulduratti sin dabarsa hojiin keessan jedhee sin dhaamsa sin dabarsaa. Dhaamsi ani qabu akka wangeelli jedhutti amantoonni ba'anii galanii bulu, waaqaaf bulu, wangeelaaf bulu, wangeelaaf dubbii waaqayyootiif bakka kennu, iddoo kennuufi. Ela yoo wangeelaaf iddoo kennuudha baatanii iddoon qaban, iddoon argatan. Yeroodhaaf jiraatu malee, fakkaatanii jiraatu malee, fakkaannee hin darbine. Dhaamsiin ani dhaamu dhaloota kanaaf ariyatamni har'ayyuu jira. Ariyatamni jiru jaalala fakkaatee jibba, nageenya fakkaatee tokkummaa kan diigu kana jira waan ta'eef kana jidduutti tokkummaa akka godhatanii fi jaalalaan akka wal wajjin jiraatan, jaalalaan akka tajaajilan, lafa jiran hundumatti dhugaaf haqaan akka isaan wal wajjiniin hojjetaniin barbaada. Dhaamaa jechuudha. Tokko namni waaqayyotti humna waaqayyoo dandeettii waaqayyootti amanu. Lammaffaa sagalee waaqatti amanu. Dhaqaa dubbadhaa. Amma dhuma biyya lafaatti yeroo hundumaa ani si wajjinan jira. Inni jedhe Yesuus ergamoota isaatti kan dubbate. Har'as dhalootatti hin dubbata. Kana amananii amanamummaadhaan akkuma Yoosef dubbii biyya amala garaagaraa dubbii biyya lafaa cubbuu biyya lafaatirraa hundumaa waaqayyoof amanamaa ta'ee ergaa dhalootaa dabarse sanatti dhaloonni amma ka'an kunis dubbii waaqayyoo kana qabatanii dhugaadhaan yoo deeman waaqayyo isaan wajjin ta'a, waaqayyo isaan gargaara. Dubbii waaqayyoo kana galmaan hin ga'u, waaqayyo isaanii balbala hin banaa. Sagalee waaqayyoo irratti hundaa'anii yoo deemanii moo'ichaan argatu, boojuun argatu jedha. Dhaamsi ani qabu eebbi argamuu kan danda'u yoo namni wal jaalateedha. Jaalala hoggas qabnuun eebbi baay'een dhufuu danda'a. Nama hin qabnu hoggaasan jaalala qabnaa, nama immoo hin qabnu. Ammi jiru sun wal jaalata. Bakka nama nuu kenni yaa Waaqi jennee dhaloota nuu kaasi, an barate nuu kenni jennee nama barate. Nama kutaa ja'atu hin qabnu akka aanaa kana keessattuu jechuudha amantoonni. Waaqayyo nama nuu kaasee dhaloota nuu kenne, dhaloonni kun immoo amma Waaqni nuu kenne kun immoo wal jaalachuu qaba. Yoo wal jaalate hojii Waaqa eebbis dhufuu danda'a. Karaa hundumaan eebbi lafarraas eebbi waaqarraas kan argamu namni yoo wal jaalatee fi yoo Waaqa jaalate inni guddaan. Ergaan dhaloota kanaaf qabu hiriyaa keessan jala garagalina, hiriyaa garaa hin ganina. Akkuma Yoosef guyyaa gaafa abjoonni abjootee haadha isaaf abbaa isaa maatii isaa obbolaa isaa gidduutti dubbatu jibbame. Namni Kiristoos wajjin hin jiru hin jibbama.
murtoon jaalala waaqayyoo si wajjin jiraachuun mallattoon kee chaampaan kee namni si jibbuudha. Gaafa namni si jibbe, gaafa namni sirraa godhe, gaafa ollaan sirraa godhe, Yesuus akka si wajjin jiru bari. Dhaloota kana dhaamuu kanan barbaadu nuti yeroo sanitti yeroo waaqayyoon argannetti akka ammaa kanatti nuti waaqayyoon hoggaa argannu jaalalli namoonni qabu ka adda. Jaalalli yoo walitti dhufne nagaa wal gaafannee walitti jingnee nagaa wal gaafannee wal biran dabarru dubbii waaqayyoo wajjin hin dubbanne haala akkanaa kanatti gizee san dabarsine amma garuu jaalalli akkasii hin jiran natti hin fakkaatu. Ani ofii kiyyaa yeroo dhuman taa'utti nan hinaafan ture. Namoonni odoo barri akkasii sun dhufe maal ta'a laalaataa? Namoonni kun dhalataan ammaa kun maal ta'a laata kan jiru yaaddoo natti fida. Yeroo hundumayyuu jaalalli hoggis jiruu fi an amma jiru adda. Namoonni wangeelaan jiraatanii, namoonni wangeelatti qabamanii jaalala guddaadhaan jaalala amman hin jedhamne yeroo walii wajjin jiraatan baay'ee namatti tola hoggaasa. Amma garuu namoonni oduma wal bira darbaa, oduma wallaaluu wal bira darbaa jaalalli hin jiru. Egaa dhaamsiin dhaloota ammaatiif dhaamu dhaloonni ammaa kun akkuma abboonni isaan biraan gahe kana fakkeenya kana nurraa fudhatanii gara fuulduraatti wal jaalachuudhaan sagalee waaqayyoo kana garaa guutuudhaan fakkeenya gaarii ta'an jechuudha. Fakkeenya gaarii ta'anii akkuma sagalee waaqaa jedhutti duukaa bu'anii dhaloota haaraa fuulduraatti akka dabarsanii dhaamsan isaan dhaamu isa kana. Dhaamsin ani qabu waaqni keenya waaqa hunduma qabu. Hunda jechuun jabeenyaan gita kan hin qabne, beekumsaan gita kan hin qabne, kan danda'u kan hin baqanne, kan qabu kan hin liqeeffanne. Hunda qabaa jechuudha. In beekaa hin gaafatu, in qabaa hin kadhatu, hin danda'a hin baqatu. Kana amanaa, kanatti shakkiin godhatina. Kana amanaa. Abbaan isaatis naman oolchanii abbaatu of oolcha jabaadhaa. Kanaaf ebeluutu akkana jedhee miti waaqni maal jedheedhaati waan waaqni jedhu jilbaan kadhadhaati waaqarraa deebii argadha. Ani dhaamsa koo dhaloota ammaatti dabarsu warri garasii warri abbootii keenya waaqni isaan waaqessaa turan suni waaqni isaanii ija sin qabu, gurra sin qabu, miila sin qabu, dubbachuu sin danda'u. Warri keenya abbootiin keenya rakkachaa dhufanii waaqayyo immoo nu barsiiseera waan ta'eef. Waaqni nuti amannee ittiin jirru waaqa ija qabu, waaqa miila qabu, waaqa gurra qabu, iddoo kamitti kan nama dhagahu. Waan ta'eef dhaloonni kun Yesuus Kiristoos isa nuuf jedhee fannifame isa yaadatanii, isa dhiigni isaa dhangala'e yaadatanii dhaloonni kun immoo akka wal jaalatan wangeela nuti itti reebamnee itti garafamnee finnee asiin geenye kana isaan immoo nuu olitti waa'ee Yesuus Kiristoos yaadatanii fannoo isaa yaadatanii isaaf akka hojjetan gara fuulduraatti diina isaanii sodaachuu miti Yesuus Kiristoos jedhanii akka isaan hojjetan ulfina waaqayyoo akka himan kana barbaada dhaloota kanarraa. Ani egaa dhaloota bara kanaatiif kan hin dhaamu waaqayyos innaa dubbatu Iyyaasuutti akkas jedhe. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti seerri macaafa kanaa afaan kee irraa hin fo'amini. Haa ta'u malee halkanittis guyyaattis isuma yaadi. Wanta ati hojjettu hundumtu akka si mijatuuf karaa natti irra deemtus immoo akka siif qajeeluufi seerri koo kun afaan kee keessaa hin fo'amini jedhe. Ammayyuu egaa dhaloota kanaaf ani kan hin dhaamu waan hundumaanuu milkaa'uudhaaf inni baratus barumsa isaatti milkaa'uudhaaf inni hojjetus hojii isaatiin milkaa'uudhaaf inni daldaalus kamumtiyyuu milkaa'uudhaaf waaqayyoon sodaachuu. ብፁዓን ኩሎሙ ላይ ፈርሁ ለእግዚአብሔር ወላይ ሀውሩ በፍናዊሁ እግዚአብሔርን የሚፈሩት ሁሉ በመንገዶቹም የሚሄዱ ምስጉን ናቸው። ፍሬ ጻማ ከሰሰይ ብፁዓን ተወሰናይ ለከ የድካምን ፍሬ ትበላለህ መልካምም ይሆንልሃል። ጉማ ደደቢ ከየትኛት ታሴብ ይፈማል ወኒ ጋርን ሲልከ ብእሲትከ ከመወይን ስሙስ ተጽራቤትከ ወሉድከ ከመተግለ ዘይት አዲስ አውደ ማዕድከ ኒትንኬ እልፍኝከ ከቸት አከወይኒ ጉሰን ቶሌት ይወለድ ወሉድከ ከመተግለ ዘይት አዲስ አውደ ማዕድከ እጆለንከ ናኖ ማዲ ከትል አካ እጀርሰው ቃያ አዳበው ሰንበካይ ናው ከመዙ ይስባረክ ብእሲ ዘይፈሮ ለእግዚአብሔር እነሆ እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው እንዲህ ይባረካል። ክኖት ነምኒ ዋቀ ሰው ዳሰ ከነት ኤቢፈማ
ይባርከከ እግዚአብሔር እምጽዮን ስለ ይሰናይታል ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ከጽዮን ይባርክ። በሕይወት ዘመን ሁሉ የኢየሩሳሌም መልካምነቷን ታያለህ። ዋቀየ ጽዮን ራስ ያኤብሱ ክኖቲ ጉሱማን ጉሱት በረ ሙሪከ ሁሉማ ያሩማ ኢየሩሳሌም መገርሳ ወስሬ ውሉደ ውሉከ ሰላም ላይለ እስራኤል ወላይለ ኢትዮጵያ አከሱመሲ ijoollee keessi umurii dheeraadhaan agarsa nageenyi Israa'eel fi Itoophiyaas itti dabaladhe haasa'u jedha. Dhaamsi ani qabu dhaloonni irraa baay'isee jaalala akka durii sanitti walitti bo'uun akkasitti galgala wajjin bulleeraa wallee bariitu kaanee wal dhungannaa hoobee lubna hee dhoobanne waliif ammana koo jiru mana sanitti dhaqaa akkanatti wajjin turreeyyu garuu yeroo har'aa akkan argutti shubbisuuni mana waaqaa naman galchu akkasuma gizee akkuma arganitti ture faarfannaan hannama gammadeeti kadhannaadha gizee hundumaa taanaan shamarreen dargaggan amma gara fuulduraatti hoote har'aan jammarreeto gara fuulduraa jaalala uumaa tokkummaa uumaa akkasumas waldaa qoodunaaf walitti dhufeenya argamu kinooti halkanii guyyaatti yeroo isinii guutetti warri keenyayyuu baay'isee raawwateetu sirriitti namatti tolu miti ammaaf jilba keessa waaqaa kenna. Akka wangeelli jedhutti otoo deemanii guddinni jira, ulfinni jira, jaalalli jira. Akka wangeelli jedhutti maaliifin dhaloota ammaatiif waan aamu waaqeffachuun gaariidha, burraaquun gaariidha. Abboommii waaqayyootii fi abboommii hojjetoota maroota tajaajiltoota wangeelaa jaarsolii waldaa kabajaan otoo kabajanii ulfina otoo kennanii in ulfaatu. Isa kana otuu godhanii eebbin dhufa. Dhaloota bara kanaa an kanin jedhu akkasumaan madarakitti yaatanii shubbisiina waaqayyoon sodaadha gadi jedha waaqayyoof bula waaqayyo yoos karaa isinii bana kana malee akkanumaan amantiidha jettanii hiyyaa'ina mana waaqayyoo keessatti wal qabaa guddisaan jedha. Haadha keessaniif abboomamaa abbaa keessaniif abboomamaa hangafooma barakanni keessan kanaan argama eebbi keessan kanaan isinii dabalama dubarri gaabichaa keessanii eeggadhaa ijoollee koo gaabichaan ulfina mana godhachuun ulfina kana waaqayyo uume intalli keessa heerumti ilmi gayyaa fuudha jedhee gooftaatu dubbate kun immoo seera waaqaatiin malee inni wal jaalalaan wal ilaaltanii maddii ilaaltanii faana galtan seera waaqaatiin duuba inni eebban qabu kanatti ijoolleen keenya raatoftee olii gadi taatee iddoo maleetti dhaqxee of gattee iddoo maleetti dhaqxee of kennitee hiyyoomtee gaabichaan badee ulfinni wal'innaadhaa badee ulfinni waldaa dhabame. Kanaaf seera waaqayyoo kanatti jabaadhaa gara waaqayyoo dhugaa jallate kana deebisaa gooftaan isinaa gargaaru. Egaa abboonni keenya dhaamsa guguddaadha kan isaan nuuf kennan. Wangeela nuun gatiitti baasne kan bara kana keessumaa waldaa kiristaanaa keessatti eenyutti kenninu laata jennee itti kan nu rakkachaa jirru jedhan. Nama kana nurkaa fuudhu. Nu nama kanatti dadhabne irraa eenyutti harkaanfachiisa. Eenyu wangeela kana fuudhee deema kan jedhu yaadda'aa turreedha kan isaan kaasan. Kanaaf dhaloota nana nuyis dhaamsa qabna Aggaree Kaanus International Foundationitti. Dhaamsi keenya inni guddaan wangeelli nuun qabanne kun sirrii. Isuma kaleessa Phaawulos faatti wareegaman. Isuma kaleessa Isxifaanos faatti qalaman. Wanti jijjiirame hin jiru. Kanaaf isuma kanaan fuula waaqayyoo dhaabannee gaaf tokko gatii arganna. Phaawulos maal jedha Ximootos yeroo gorsu ayyaana sanatti itti cimaa deemi jedha. Isa gaafa duraa yeroo abboonni harka sirra kaa'anii siif kadhatan siif dhufe sanatti jabaachaa deemi jedha. Cimi jedhaan ija jabaadhu jedhaan koottaa dhaloota nan kan biyya keenya guddisee wangeela kan biyya keenya misoomse wangeela kan nagaa biyyaa eegu wangeela kan nama guddaa nama godhu wangeela kan sammuu namaa eebbisu wangeela wangeelli hin jiru taanaan biyyi duwwaadha wangeelli hin jiru taanaan akkasumaan kanaaf nuunis isa kana hubanneeti. Hammi nuun deemuu dandeenyu amma kana dhaloonni nu booda dhufan immoo kana caala deemuu danda'u. Gooftaan si eebbisu obboleessa koo gammee waa baay'ee kaasteetta gaa abboonni keenya dhaamsa gurguddaa dhaamanii nus akka garee Kaanus International Foundationitti dhaamsa qabna dhalootaaf waan dhaamnu qabna keessattiyyuu waldaa kiristaanaatiif waan dhaamnu qabna. Waldaan kiristaanaa har'a akkas fakkaattu kuni kaleessa bifa akkasiin qabdu ture. Kaleessa abboonni keenya muka jalatti illee waaqeffachuudhaaf yeroo tulfaate keessatti wangeela kana dhoksaadhaan
kitaabota garaagaraa keessa dhufkachuudhaan bobaa isaanii jala kaawwatanii har'a ifatti ba'ee waldaan kiristaanaa gurguddaan kun dhaabatee jira. Kanaaf tokkoffaa waa tokkoon dhaama. Abboota kaleessa seenaa guddaa akkasii hojjetan kana har'a waldaan kiristaanaa baay'een ishee duubatti qabdee yookaan immoo abboota kana dagattee jirti. Waldaan kiristaanaa akka carraa ta'e miidiyaa kana ilaalan har'allee abboota waldaa isaanii keessa jiran wangeelli kun akkamittiin nu bira ga'e kan jedhu abboota kana akka hin ganne asumaan hin dhabna. Karaa biraatiin immoo daa'immoonni har'a waldaa kiristaanaa keessa jiran daa'immoonni lafa garagaraatti maatii garagaraa keessa dhalatanii jiraatan gosa kamiyyuu haa ta'u qomoo kamiyyuu haa ta'u afaan garagaraayuu haa dubbatan waldaa kiristaanaa naannoo isaanii jirtu guddina daa'immoota sanaatiif itti gaafatamummaa guddaa qabdi. Daa'immoota guddisuudhaaf waldaan kiristaanaa aarsaa guddaa kaffaluutti jiraata. Sababni isaa daa'imni tokko seeraan guddateera yoo ta'e biyya kana jijjiiruu danda'a. Daa'imni tokko sodaa waaqayyoo, sodaa maatii keessatti, sodaa Kiristoos, sodaa wangeelaatiin guddateera yoo ta'e dhaloota hundayyuu jijjiiruu danda'a. Kanaaf dhamaatii guddaa irratti gochuu qabdi. Waldaan kiristaanaa har'a dhaloota irratti hojjetu yoo ta'e waldaan kiristaanaa boru hin jirti jedhanii eeggachuun hin ulfaatu. Kanaaf lolli kan ka'u waldaa kiristaanaa irratti lolli ka'u inni jalqabaa kana laa dhufu otoo hin ta'in kan waldaa kiristaanaa keessa itti ka'u ta'a jechuudha. Dhaloonni fi abboonni walgataa deemaniiru yoo ta'e waldaa kiristaanaa guddachuudhaaf dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf abboonni keenya adaraa isaan harka jiru dhaloota kanaaf haa dabarsanii dhaloonni kun immoo gadi jedhanii abboota irraa wangeela haa baratanii namoonni daa'immoota irratti hojjettan immoo jajjabaadhaa gatiin keessan waaqayyo kun irratti guddaa hin ta'a. Kanaaf egaa gammee dhumarratti abboonni keenya waan hedduu kaasanii keessatti iyyuu faarsaa tokko yeroo itti dhaga'ee jira. Yeroo isaan faarfannaa durii kaasanii amantoonni durii guyyaa 3 guyyaa 4 guyyaa 5 wal bira turanii gaafa deeman boo'aa gaafa wal geggeessan wal bira gaafa deeman akka ammaa kanallee ciisi gaarii otoo hin jiraatiin aga ammaa kanallee nyaanni gaarii otoo hin jiraatiin jaalala walii qaban irraa kan ka'e walitti maramaatii faarfannaa sana faarfatu faarfannicha wal duukaa faarfannee akkasumas namni faarfannaa sana faarfate achumaan kan kaameraarra nu faarfatu ta'a booda. Amma faarfannicha yoo yaadattee wajjin faarfannaa. Gariitika 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 harkaan baanee akka namne gooftaa yeesti jabaadhuuka. Gariitika 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 addaan baanee akkaan baanee gooftaa keetti jabaadhuuka. Asittillee addaan baanee wal arguu baanee fooniini bara bara wajjumaani hafuura qulqulluudhaani gariitika 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 addaan baanee akkaan baanee gooftaa keetti jabaadhuuka. Nu bichaarraa ga'e mootii kiristaanii rakkachuuni. Waan hundumaa nutti caalaa gooftaa wajjin jiraachuuni. Gariitika 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 addaan baanee akkaan baanee gooftaa keetti jabaadhuuka jedhu. Wangeelli har'a ija dhalootaa banee abaarsa bara dheeraaf ture namoota irraa cabsee gola cubbuu diigee hiyyummaa seenaa godhee lafa dhokanne keessaa ol nu yaase akka qoosaatti miti abboonni keenya aarsaa guddaa baasuun nu biraan gahani wangeelaaf jedhanii tuffatamuun wangeelaaf jedhanii arrabsamuun wangeelaaf jedhanii aangoo isaaniif malu dhabuun doorsifamuun mana hidhaatti dararaa guddaa arguun qoqqoophiidhaan namoota irraa adda baafamuun iddoo awwaalchaa dhabuun qabeenya isaaniif malu dhabuun maatii isaanirraa adda baafamuun akkasumas murtiin du'aan itti murtaa'uun aarsaa hanganan jedhamne itti kaffaluun nu biraan gahaniiru. Kanaaf abboonni keenya har'a isaan umuriidhaan deemaniiru. Kaan isaanii immoo lafa kanarraa addunyaa kanarraa foon isaaniitiin boqotaniiru. Yeroon isaanitti wangeelaaf jedhanii maatii isaanii bifa isaanii qabeenyaa isaanii dhiisanii wangeelaaf gatii baasanii imaanaa guddaa kana nu biraan gahan. Kanaaf dhaloonni yeroo ammaa kun wangeela akkamitti ilaalaa jirraa? Yeroo keenya eenyu faarsaa godhaa jirraa? Imaanaa abboota keenyaa har'a maalirra keenyee jirraa? Dubbii isaanii, adaraa isaanii, imaanaa isaanii har'a eessa keenyee jirra?
humni keenya eenyuuf, yeroon keenya eenyuuf, dargaggummaan keenya eenyuuf, barri keenya eenyuuf aarsaa ta'aa jira laata? Gaaffiin kun kan hunda keenya ta'uu mala. Kanaaf amma murteeffadhaa, kaleessi darbeera hin deebi'u. Hammas yeroo qabnaa, amma irraa kaasnee haa murteeffannu. Gatii cubbuu keenyaaf fannoo irratti Yesuus Kiristoos dhiiga isaa lolaasee nuuf kaffaleera. Wangeela abboonni nu biraan gahan dhaadachaa dubbii dhugaa kana hundi keenya fuunee galmaan gahuudhaaf, dhaamsa abboota keenyaa fuunee wangeela galmaan gahuudhaaf murteeffannee haa kaanuun dhaamsa koo dhumaati.